Ashamaa harka fuunee hordoftoonni koo hundi keessanuu akkam nagaa jirtu an abdiidha. Aappii tokko isiniif qabadhee dhufe. Aappiin kun bilbilli keessan yoo kan hin saffisne ta'e akka kiyya jechuudha. Anis wanta akkasiitiin rakkataa ture. Bilbilli keessan kan hin saffisne yoo ta'e, biizii kan ta'u yoo ta'e, akkasuma immoo beeksisa adda addaa osoo isin fayyadamaa jirtanii beeksisni adda addaa dhufee yookaan beeksisni aappii yookaan viidiyoon isinirra dhufeetiin kan isin rakkisu yoo ta'e, aappii tokko isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Aappii kana baay'ee jaallattan jedhee abdii qaba. Akkasuma dhibbaan dhibbatti dalaga. Isinis dhibbaan dhibbatti jaallattan jedheetiin abdii qaba. Amma aappii sun Play Store keessatti argama. Ramp Booster jedhama. Ramp Booster jedhama aappiin kuni. Duraan dursee gara aappii deemuu kennan duratti YouTube seenaatii subscribe godha. Oro MP4 Oro MP4 kunoos search bakka jedhutti Oro MP4 jettanii barreessitan kunoo suuraa kiyyatu irra jira jechuudha. Akka kan biraa subscribe goone akka kan biraatti hin dhufne suuraa kiyyatu irra jira. Seentanii subscribe kan gochuu qofa jechuudha. Subscribe kan jedhu diimaadhaan as biratti ni dhufa. Diimaa san gattuudhaan subscribe ta'ee jechuudha san booda. Okay galatoomaa. Amma gara aappii sin geessa. Aappii kana Play Store keessa yoo seentan kunoo Play Store keessa seentanii Ramp Booster isa kana Ramp Booster Extreme jedha. Speed free. Isa kana jechuudha aappiin. Aappii kana install gootanii uninstall godhee jira. Install godhee jira. Aappii kana gara lamaan isiniif kaaya. Tokkoffaa liinkii isiniif kaaya. Liinkii san tuqxanii akka fayyadamtaniif jechuudha. Okay, amma gara aappii seena kunoo aappiin sun kana jechuudha. Aappii kana baay'ee jaallattan jedhee abdii qaba. Kunoo akkanatti isiniif fida hoggaa akkanatti dhufu. Okay, dhiifama. Kunoo akkanatti isiniif fida. Sorry, yeroo tokko dhiifama maallaqa kan Play Store irraa buufamu kun sale price Egypt. Okay, qarshii Egypt qarshii 35 gaafata jechuudha kan Play Store irraa buufamu kun amma. Aappiin Play Store irraa bu'u kun qarshii Egypt 35 bu'a jechuudha. 35 gaafata. Kanaafuu liinki isiniif kaaya isin liinkii irraa buufattan jechuudha. Kanarraa nam dandeettan kanarraa buufattanii fayyadamuu dandeettan akkasumaan ammoo liinkii isiniif kaaya. Kanarraa Play Store irraa yoo buufattanis boost gochuu hin dandeettan rakkoo hin qabu. Start kana isiniif hin finne malee. Okay, akkanatti yoggaa aappii bantan akkanatti isiniif dhufa. Diimaa kana gubbaarraa kan hin argitanii diimaa kana. Diimaa kana gubbaa bulee jira. Buleen kun dhiphataa yeroo deemu bilbilli keessan dadhabaa deema jechuudha. Biizii ta'aa deema. Raamiin isaa xiqqaataa waan deemuuf jechuudha. Yeroo san wanta adda addaatiin isin rakkisa. Buleen kun hoo bal'ataa hoggaa deemu raamiin isaa guddataa deema bilbilli keessan. Saffisa ta'a. Wanta hundarra saffisa ta'a bilbilli keessan baay'ee jaallattan. Amma akkanatti gubbaa bulee kana ilaalaa. Amma yeroo ammaa kanatti xiqqaadha buleen gubbaa sun. Kunoo akka bantaniin start kan jedhu isa jalaa kana jechuudha. Jala start kan jedhu kana tuuyitan. Isa click gootan. Start. San booda amma xiqqoo isii dabalee jechuudha. San booda boost kan jedhu isa jidduu kana sirriitti akka isin bal'atuuf boost kan jedhu ka jidduu kana tuuyitan amma. Boost kan jedhu isa jidduu kana. Ammas boost as biratti. Okay. Baak jetaniin jidduu kana baak gootan. Kunoo amma bal'ataa jira jechuudha kunoo. Bal'ataa jira. Raamiin isaa amma maal ta'e guddate kunoo isuma jalatti ammoo barruudhaan kan jiru free RAM. Kunoo hundiyyuu dalagaatiin jira jechuudha. Walumaa galatti tootaan raamiin isaa kunoo mul'isaa jira. 3.532 akkasumatti dabalaatiin deema jechuudha. 3.33 amma booda dalagaatiin deema. Yeroo hunda isin seentanii start gochuun isinirraa hin eeggamu. Start gochuun isinirraa hin eeggamu. Yeroo hunda dalagaa deema. Amma bilbilli keessan qulqullaawaa deema. Beeksisni dhufeetiin isin jeequ sun hundi ni badaa jechuudha. Aappiin keessan aappiin kun qulqulleessaatiin deema. Yeroodhaa yerootti qulqulleessaa deemes ni balleessa. Amma kunoo gubbarratti task killer kan jedhu kana task killer gubbarratti isa tuuyitan. Task killer kan jedhu kana click gootanii kunoo akkanatti hin eedanii innis ni fida.
Appiin Play Store irraa kun yoo kan isiniif hin dalagne ta'e biyyoota tokko tokko irratti maallaqa gaafata. Yoo kan dalagne ta'e liink isiniif kaaya. YouTube irras liink isiniif kaaya. Facebook irras isiniif kaaya. Isarraan fayyadamuu dandeettan. Amma appiileen kun background hojjetan. Yeroo baay'ee appiileen kun background waan hojjetaniif chaarjii kennas fixanii wanta baay'ees fidan. Appii kana background akka hin hojjanne godhuuf kiil kan jedhu isa kana jalaa kana kiil cufuudhaaf jechuudha background ammaaf. Kiil kan jedhu kana yoo feetan kiil kan jedhu kana tuyitan yookaan cufuu barbaadan ta'e akka background akka hin taphanne yoo kan feetan ta'e jechuudha. Mee fakkeenyaaf kiil haa godhu amma. Okay. Kunoo amma kiil godhee jira sanniin kanatu hafe jechuudha. Kiil godhee jira. Isin yoo feetan kiil gochuu dandeettan. Okay, amma immoo seating jedha kunoo gubbaarra gara mirgaatti jechuudha. Seating san tuyina. Seating san hoggaa tuyine maal jedha? Kan gubbaa okay, clean rag boost level jedha. Amma gadi buusanii don't show boost kan jedhu gaditti sadaffaarra jechuudha. Auto ram boost frequency jedha. Isa gattuitan. Isa gattuitanii kunoo daqiiqaa meeqaan akka inni isiniif dalagu feetan appii kanaa jedha. Daqiiqaa meeqaan. Daqiiqaa meeqaan akka haaromsu feetan jedha. Daqiiqaa tokko jira 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes jedhaa deema. Isin ammoo yeroon adda feetiin akka isiniif godhu yoo feetan daqiiqaa 10 yookaan ammoo 30 irra kaa'achuu dandeettan. Ani amma fakkeenyaaf 30 irra kaa'a. Yoo feetan guyyaa tokkos jira jala sa'aatii 6 12 an daqiiqaa 30 irra kaawwadhee jechuudha kunoo daqiiqaa 30 irra godhe. Isinis 10 yookaan 30 gochuu dandeettan. Inni biraa ammoo Autoram boost level jedha. Inni itti aanu jechuudha. Autoram boost level. Isa hoggaa tuytan akkamitti siis qulqulleessuu jedha. Strong normaal yoo ta'e normaalidha kan gubbaa. Strong yoo ta'e xiqqoodha kan dabalu level jechuun sadarkaadhaan deema. Extremis isarra super extreme jechuun baay'ee akka sirriitti akka dalagu. Akka sirriitti hordofu gochuu jechuudha. Super extreme isa dhumaa kana jechuudha. Kunoo super extreme kan dhumaa kanarra ani amma isarra haa godhadhu. Okay, akkanatti erga sirreeffattaniin boodatti hundi keessanuu hiriyoonni koo akkanatti fayyadamaa bilbilli keessan kana booda rakkoo hin qabaatu. Amma yeroo itti aanutti ammoo barumsa itti kiyye kan itti aanutti akkaataa Facebook keessan haakiin godhamne akkamitti akka haakiin godhamne godhuu dandeettan isa isin barsiisaa na eegaa. YouTube koo subscribe gochuu hin irraanfatina, share godhaa, like godhaa, waliif daddabarsaa hundi keessanuu jechuudha. Galatoomaa ilmaan Oromoo hundi keessanuu.